Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 bagaa waggaa haaraa ayyaana bara 2015 ittiin isin ga'e jechaa waggaan kun waggaa jaallaa waggaa nagaa waggaa milkii isiniif haa ta'u jechaa wanta nama gaddisiisu wanta haaraa tokko isiniif qabaddeen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Artistiin jaalatamaa Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa Iliyoohaa Kuweeniitiin ajjeeseetu jira. Baay'ee kan nama gaddisiisu du'aa baay'ee nama gaddisiisudha. Artistiin kun haadha manaasaa baay'ee jaallatuu fi kabaju kana maaliif ajjeese? Yoom ajjeese? Otoo hin ajjeesiin durammoo maal dubbachaa ture? Kan jedhu toora sooshaal miidiyaawwan garaagaraarraa odeeffannoo walitti qabadhee isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa jechaa. Egaan akkuma beektan artistii Taajuu Shurrubbee weelluuwwan garaagaraa afaan Oromootiin hojjechuutiin artistii baay'ee jaallatamu qe'ee arfan qalloo keessaa kan dhalatedha. Akka gabaasaa poolisii Jarmaniitti umriinsaa waggaa 35 kan ta'uu fi haadha manaasaa waliin ilma dhiiraa jabaatoo kan qaban yeroo ta'u tilmaamaan daa'imni isaaniis waggaa 6 hanga 7 ta'a. Egaan haati manaaf abbaa manaa kun waggoota haga kanaa waliin jiraatanii yeroo dhiyoon asitti immoo gara biyya Jarmaniitti erga ofiitti fudhatee booda jaalalaaf gammachuun waliin jiraachaa otoo jiraniiti oduun cabaa akkanaa dhaga'amuu kan danda'ame. Egaan hiriyoonni isaallee artistiin kunillee akka barreessuu fi akka dubbatutti haadha manaasaa Hilliwaa Kuwiin kanaatiin baay'ee kan ishee jaallatuu fi jaalalli isaa sarara kan darbe ta'ee haati manaansaa nama gara biraa waliin yoo kofalte yoo haasofte inaaffaa akka of keessaa qabu hiriyoonni isaanii dubbatu. Artistiin kun haadha manaasaa otoo hin ajjeesiin dura waa lama ifaaf ifatti toora sooshaal miidiyaa gubbaarratti guyyaa 3 as maxxansee jira. Inni jalqabaan suuraa kan isaa fi kan haadha manaasaa akkanumallee kan daa'ima isaa qabu al tokkotti 50 ol kan ta'an toora feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Kan lammataa immoo barreeffama inni barreesse kallachaan isiniif hin dubbisa. Namoonni jaalala dhugaa nama jaallattan akka kiyyaa kana hin ta'inaa. Taajuu Shurrubbeerraatii gorsa guddaadhaan warri dubartootaa immoo dhiira dildila yookiin immoo riqicha godhattanii gara biyya hambaa erga oftanii booda irraa galagaltanii akkam barbaaden ta'an biyya dimokiraasiiti jettanii irraa galagaltanii qullaa kan obbaaftanii yoo ta'e aadaa fi safuu namummaa fi amantaa diddanii jedhee tuqaa hedduun erga kaa'ee booda obboloonni koo dhiiraa immoo dubartii dhiirri akka keessanii fuudhee kan itti laffa'e yookiin immoo ama'e biyyarraa gara biyya hambaatti fidatee barbaaddanii akka isheen akka barbaaddu taatu biyya faranjiiti jettanii jaarsa ishee hiiktee akka barbaadde akka taatu jiruu namaa balleessuuf carraaqxan gorsa fudhaa adabadhaa. Ani gama kiyyaan addunyaa shiraan guutamte kana isiniif dhiiseen mana tokko keessan taa'aa hanga amriin rabbii naa dhuftutti jedhee Taajuu Shurrubbee katabeeti jira. Barreeffama kana gitaara qabatee weelluun sagalee isaatiin illee sagaleessee jira. Kana lamaan erga godhee booddee dhagaa kaleessa galgala Taajuun haadha manaasaa Hiliwaa ajjeesuu erga ajjeesee booddee immoo deemee poolisii biyya Jarmaniitti harka kennachuun anatu ajjeese jedhee ragaa kan ofirratti bahee akka hiriyoonni isaa dubbatanii fi toora sooshaal miidiyaa garaagaraarraa argamutti illee artisti Taajuu Shurrubbeen qophiiwwan garaagaraa bakkeewwan bashannanaa yeroo deemutti haadha manaasaa harka qabatee deema. Haati manaasaa dhalootaan dubartii magaalaa Direedawaa waan taateef jaalala nama addatti qabdi. Dubartii obbin taatee salphaatti nama waliin walii galuu dandeessu asooftuu wayiiti. Maarreegaa amala ishee kanatu ta'uu ni danda'a. Artistii kanatti inaaffaa kaa'ee yeroo booddee rakkoo kanaaf
akkasan wal saaxilan gochisiisuu ni danda'a. Maatiin kabajaa jaalatamaa kun egaa al takkaatti waan sadii dhabee jira. Inni jalqabaa irratti haadha manaasaa illee Waaqueenii, kan lammataa immoo artistiin kun mataan isaa kanaan booddee lubbuun isaa mana adabaa keessatti waan jirtuuf innillee akkuma du'eetti lakkaa'ama. Sadaffaa irratti ilmi isaan gidduutti dhalate haadhaaf abbaa malee guddachuun dirqamatti ta'a jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu rakkoo xiqqootii hanga gurguddaatti uumamuu ni danda'a. Haa ta'utii garuu rakkoowwan yeroo uumaman jalqaba irratti waliin furmaata kennuu yaaluu, yoo dadhabe gara hiriyaa nama nutti aanutti dabarsu, yoommoo kanaa ol ta'e jaarsa gidduu ofii kaa'u, yoommoo kunis kan ulfaatu ta'e walirraa adda bahuu malee walajjeesuun gonkumaa sirrii miti. Sanumaayyuu nama jaallatan ajjeesuun baay'ee ulfaataa, kan nama gaabbisiisu, bakka fuudhanii waan deebisan kan nama wallaashisu, dadhabbii jireenya ofii kan duraa qofa otoo hin taane kan booddee dhufullee kan faalu gochaa badii hin taanedha. Tarii haadha manaa fi abbaa manaa kana gidduu wantoota nuti hin beekne toora sooshaal miidiyaa irra hin jirre gidduu isaanii jiraachuu ni danda'a ta'a. Wanti ajjeechaaf nama geessu wanta salphaa miti. Hiriyoonni Taajuurree poostii kana yeroo inni maxxansu adabadhu yookiin immoo bakka tokko taa'e jedhanii otuu torbee lamaatiif irra deebi'ee akka inni yaadu godhaniiru ta'ee tarii rakkoon kun uumamuu dhiisuu ni mala ta'a. Amma garuu lubbuu mucayyoo qaalii kanaa dhabneerra. Oromoon illee artistii kana booddee weelluu isaatiin argachuun itti ulfaachuu hin danda'a. Obboleettii keenya Illee Waaqueen Rabbi lubbuu keetiif boqonnaa kennu. Maatii firoottan hiriyoota ishee hundumaatiif jajjabina hawwina. Obboleessa keenya Taajuu Shurrubbee siif maal jechuu akka danda'amu hin beeku. Haa ta'utii garuu namni jaallatu yookiin immoo jaallataan inaafee jennaan sanuummoo inaaffaansaa daangaa kan darbe waan guddaattis waan xiqqoottis kan isa rakkisu sammuu isaa kan jeequ yoo ta'e kun sirrii waan hin taaneef jireenya isaa irratti dhiibbaa fiduu waan na danda'uuf isa qofaa otoo hin taane namni gara biraallee barnoota fudhachuuti qaba. Inaaffaan daangaa darbe badii kanaaf nama kakaasa. Barootaaf haadha manaasaa hammatee waliin ciisaa ture. Kennaa rabbii kan ta'e ilma kan waliin argate. Bifa kanaan of biraa dhabuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Bara kana walajjeesnee miti ohumaayyuu lubbuun duniyaa kanaa gabaabbattee waan jirtuuf hanga sanitti waliif haa dhobsinuun dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Bilbilli keessan yeroo suura kaastan, yeroo namaaf bilbiltan, yeroo namni isiniif bilbilu, muuziqaa, viidiyoo yeroo banattan biizii ta'ee isiniif hojjechuuf kan rakkisu yoo ta'e appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa irratti isiniif kaa'ee waan hin jiruuf daawunlood godhaa buufadhaatii rakkoo bilbila keessaniitiif furmaata argadhaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 bagaa waggaa haaraa ayyaana bara 2015 ittiin isin ga'e jechaa waggaan kun waggaa jaallaa, waggaa nagaa, waggaa milkii isiniif haa ta'u jechaa wanta nama gaddisiisu wanta haaraa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Artistiin jaalatamaa Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa Illee Waaqueeniitiin ajjeeseetu jira. Baay'ee kan nama gaddisiisu, du'aa baay'ee nama gaddisiisudha. Artistiin kun haadha manaasaa baay'ee jaallatuu fi kabaju kana maaliif ajjeese? Yoom ajjeese? Otoo hin ajjeesiin durammoo maal dubbachaa ture? Kan jedhu toora sooshaal miidiyaawwan garaagaraarraa odeeffannoo walittiin qabadhee isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun dagatinaa jechaa.
Egaan akkuma beektan artistii Taajuu Shurrubbee weelluuwwan garaagaraa afaan Oromootiin hojjechuutiin artistii baay'ee jaallatamu qe'ee arfan qalloo keessaa kan dhalatedha. Akka gabaasaa poolisii Jarmaniitti umriinsaa waggaa 35 kan ta'uu fi haadha manaasaa waliin ilma dhiiraa jabaatoo kan qaban yeroo ta'u tilmaamaan daa'imni isaaniis waggaa 6 hanga 7 ta'a. Egaan haati manaaf abbaa manaa kun